Haaya akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Araarsee nageenya keenya iddoo jirtanitti sinaa ga'u siniin jecha har'ammoo seenaa ajaa'ibaa wal wajjin haa dubbifnu wal wajjin haa ilaallu waan baay'ee irraa baranna jennee abdii qabna. Seenaa hattuu fi saree lamaaniiti. Seenaa hattuu fi saree lamaanii gaaf tokko hattuun abbaa qabeenyaa tokko jalaa waa hatuuf halkan dhaqe. Hattuun akkuma argiteen sareen duutuu eegalte. Abbaan qabeenyaas saree isaatti waan abdateefis hin rafa ture. Hattuun garuu abshaala waan taateef sareedhaaf foon xiqqoo wayii harkatti qabattee dhaqxe. Akkuma bira ga'een foon itti darbatee bira darbe. Sareen abbaa qabeenyaas lamaan isaaniiyyuu amma foon irratti wal loluu jalqabani. Hattuun garuu darbee sangootaa fi qabeenya biroos muxuxi godhee deeme. Saroonni lamaan gaafa nyaatanii raawwatan hattuun waan godhe sokkeera. Ammas sareen lamaan wal loluutti ka'ani. Sababa keetii otoo waliif gallee foon sana dinnee jiraannee qabeenya guddaan maaf hatama jedhanii wal loluu waan xiqqoo amma nyaachuuf jennee waan guddaa dhabne otoo waliin jedhanii lafti bari'e. Abbaan qabeenyaas ka'ee gaafa gadi ba'u sangoonnii fi qabeenyi isaa hedduun hin jiru. Sareen lamaan waamee eessa deemtanii qabeenyi koo kan saamame jedhee gaafate. Isaanis walitti qabatu. Ana miti isatu akkasi jedhee waliin jedhu. Akkas jedhe abbaan qabeenyaas. Egaa kana booddee sangootaan ittiin qotee siniif biddeen hin qabu. Egaa hattuu dhoowwuu hin dandeenye jooraatii akka carraa keessaniitti jiraadhaa jedhe. Saroonni lamaanis jireenya qananii fi gammachuu dhiisanii gaabbii fi quba of nyaachaa adeemsa jalqabani. Biyya irraa fagaatanii qabeenya fokkisaa fi gadadoo jiraachuu eegalani. Egaa maal jechuu barbaadeen seenaatti nuti Oromoo faayidaa xixiqqoof jennee qabeenya gugurdaa diinaaf kennuu irraa of haa qusannu jechuu barbaade. Otoo maaddii qabnuu alagaadhaa maaddii keenya kenninee ofii gurshaa alagaa eeggachuu hin qabnu. Qabeenya keenya tikfachuu qabna. Hormi fal'aanaan nutti hiixatee akaafaadhaan qabeenya keenya fudhata. Kanaafuu saba kanaaf hin qabsoofna yoo ta'e qabsoon jabeessuu dirqama keenya. Qabsoo nuti taasifnu tokkummaa fi wal dhaggeeffachuudhaan yoo ta'e in injifanna. Kuni cooma sammuuti. Yaada kana irraa waa barattu jedhee yaada. Ulfaadhaa jennus Dajanee bara 2020 Oromiyaa Finfinnee. Akkuma wal wajjin dhaggeeffannetti waan baay'ee irraa barattu jedhee abdiin qaba. Nageenyi keenya iddoo jirtanitti sinaa ga'u siniin jecha guddaa galatooma siniin jedha. Viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti nagaan nu tura.